Nagaan isiniif haa ta'u. Kun qophii keenya isin gaafannu torbanitti al tokko karaa miidiyaa Soofmariin isiniif darbudha. Qophii keenyaan dhimmoota siyaasaa, dinagdee fi hawaasummaa kaasnee ilaalla. Keessummaan keenya guyyaa har'aa Dr. Horaa Seedisooti. Dr. Horaan Biiroo Fayyaa Oromiyaatti Daayirektara Tajaajila Fayyaati. Hamma dhumaatti daawwadhaan waliin tura. Baga nagaan dhufte Dr. Baga nagaan dhufte. Egaa sagantaalee keenya irratti ilaalcha namootaa ogummaa isaanii irratti xiyyeeffannaa yeroo baay'ee jireenya dhuunfaa isaanii gaafannee hin beeknu. Har'a garuu waggaa fi addaa wayii tokko si gaafadha. Maqaa kee yeroo waa'ee kee qoradhutti bakka wayiitti Dr. Horaa Xennoo jedhee jira. Bakka biraatti immoo Dr. Horaa Seedisoo jedha. Maqaa kee sirriin kam Dr.? Lameenuu sirriidha. Maqaa abbaa lama qabdaa? Akkamitti? Horaa Xennoo Xennoon abbaa gudeedaati. Yookiin ammoo abbaan dhalchee biological father ka jennu. Seedisoo abbaan guddise. Kanaafuu yeroo baay'ee Seedisoo ilmoo biraan qabu ana qofa qaba. Haalli seenaa isaa dheeraadha. Nama hojjeta abbaa kiyyaa ta'ee abbaa kiyya gargaaruuf gale garuu waan ilmoo hin qabneef abbaan kiyyaa kenneef. Kanaafuu manuma keenya keessa guddadhee manuma haadhaaf abbaa kiyyaatti garuu waamamiinsi kiyyaa ka Seedisoo ta'ee jechuudha. Garuu abbaan kiyyaa ka dhalootaa ka gudeedaa Xennoodha. Seenaa keessan yeroo qorannu dura jireessanii maatii keessan keessa doktoroonni baay'atu, injiinaroonnis baay'eedha jedhanii akkamiin maatiidhaan isin hirame moo? Miti akkuma carraa ta'eet waluma laalaati barnootatti obboleewwan kiyya kan gafaallee karaa fayyaa waan ba'anii fi anillee isaanirraan obboleessi kiyya kanarraan aannu tokkollee 4 ta'anii jechuudha. Kabira ammoo gosa injiinaringii ijoollee baadiyyaa xiqqoo walumarra ilaalaa barnootatti ciminni waan turee fi akkuma hiree waaqaa waan taane malee waan addaati. Namoonni baay'een ogummaa isaanii eegii guddataniiti kanan ta'a jedhanii murteessu. Gariin immoo daa'imummaa isaaniitti gaafan guddadhu akkasiin ta'an jedhu. Warreen kaan immoo guddatanii ogummaa osoo hojjetanii xiqqoofuu dadhabanii gara biraattidha kan isaan geeddaratanii. Dooktarri isinii meedikaal dooktarii ta'uu akkamittiin murteessitanii yeroo kam ture? Hin yaadadhu yeroo isaa dooktora ta'uu qabaa jedhee yeroon itti yaade dhugaa dubbachuuf hin yaadadhu. Garuu obboleewwan kiyya laalee hunduu barnoota cimaa waan ta'aniif anis laafaa ta'uu diduudhaaf yookiin barataa cimaa ta'uudhaaf osuma tattaafadhu qabxiin gaariin yeroo dhufu boodarra wanti baratamu barataan cimaan yoo san saayinsii yoo seente yookiin meedisinii yookiin injiinaringiidha. Kanaafuu meedisinii obboleewwan kiyyallee waan na dura ba'aniif isa filadhe malee xiqqeennarraa akkana ta'uu qaba akkas ta'uu qaba jedhee sirriitti qeeffadhee ittiin hojjenne garuu laafaa ta'uu dhabuudhaaf obboleewwan kiyya laalee waan akkasiiti. Ammoo akkamitti gammadoo dhamti garuu? Gammadaadhaan. Tole akka biyya keenyaatti qorannoowwan baay'eenis akka ibsanitti reeshoon ogeessa fayyaa keessumaa dooktaroota gara uummataatti baay'ee xiqqaadha. Dooktarri tokko reeshoon isaa gara nama 9,900 oliittidha kan inni deemu. Isaanumti kun iyyuu yeroo garaa garaatti sababa siyaasaa, sababa dinagdee, sababoota garaa garaadhaan hojii kana yeroo dhiisanii ogummaa yeroo jijjiirratanii biyyaa yeroo ba'an hin dhaga'ama. Mee rakkoowwan akkanaa akkamittiin furuun danda'ama biyya dooktara xiqqoo qabdu kana keessatti rakkoowwan akkasii akkamitti furuun danda'ama jettanii yaaddu akka dhuunfaatti? Dhugaadha akka biyyaatti yoo laallee akkaataa WHO'n kaa'u. Reeshoo WHO'n kaa'uun harka 17 gadi jirra nuti. 17 times less jechuu dandeenya. Kun baay'ee reeshoon hawaasa keenyaa baay'inni uummataatii fi ogeessa fayyaa walumaa galatti xiqqaadha akkuma jette. Kanaaf sababni guddaan tokkoffaa leenjiinis sadarkaa bal'inna hawaasa keenyaatti gahaa miti. Inni lammeessoo ammoo ka leenjiillee brain drain ka jennu biyyarraa baqachuu, jiruu fooyyeffachuu, barnoota fooyyeffachuuf deemuun ni jira. Kanneen wal qabatee namni ammallee akka barbaadamutti ogeessa fayyaa baay'ina gita hawaasni keenya barbaaduun hin qabnu dhugaadha. Kun akkamitti fooyya'a? Tokko ogeessa fayyaa baay'inaan oomishuudha. Yuunivarsiitiilee kana oomishan babal'isuu. Baay'inaan qofa osoo hin taane kwaalitii isaallee jabeessuudha. Inni lammeessoon ammoo ka baratellee biyyaa akka hin baane haala tokko tokko mijeessuun barbaachisaadha. Fakkeenyaaf mindaadhaan, inseentiiviidhaan
akkaatuma itti ilaallu basic neediif yoo guutame booda garuu namni hiree barnootaaf af baasii hiree barnootaa sub speciality supra speciality waan akkanaa kanneen biyya kana keessatti yoo eegalle namni bahee barates gara biyyaa akka deebi'u godhuudhaan rakkoo kana keessaa ni baana abdii jedhuun qaba. Hayyee egaa isin biiroo fayyaa Oromiyaa keessa kan isin hojjettanii biyya kana keessatti yeroo hedduu dhibeewwan daddarboo ta'an kanneen osoo hin daddarbiin osoo weerarri isaanii jalqabiin ittifamuu danda'an yeroo baay'ee weerarri isaa ka'ee namoonni hedduun gaaga'amanii namoonni hedduun lubbuun darbee hedduun dhukkubsatanii sana booddee gara to'annaatti kan deemamu kan ammoo akka fakkeenyaatti yeroo dhiyoo asiyyuu dhukkuba busaa fudhachuu dandeenya biyya kana keessatti kan hedduu lubbuu baay'ee gaaga'aa ture. Yeroo hedduu uummata barsiisuu irratti hanqinni jira gigee booddeedha wantoonni baay'een kan isaan dhufanii mee wantoota akkasii akkamittiin furuun danda'ama dhukkuboota ittisuun osoo danda'amu lubbuu hedduu galaafatan biyya kana keessa waan jiraniif kan turuus hin kaasna gara booddeetti ni jira garuu akka weeraraatti warreen ka'an warreen akka dhukkuba busaafaa kana isaan kana dursanii prevent gochuu irratti maaliif baay'inaan hin hojjetamu biyya kana keessatti? Dhugaadha. Dhibeen walumaa galatti dursi ittisa erga dhufe booda ammoo sadarkaa jalqabaa irratti beekanii baasiis balaa fayyaallee guddaa osoo hin geessisne fayyisuudha. Inni sadeessoon ammoo erga sadarkaan isaa dabre booda yookiin ammoo guddate booda kureetiif yookiin ammoo paaleetiif ta'uu danda'a waan akkasii kana godhuudha. Kanneen maloota kanneen keessaa walumaa galatti filatamaan keessattuu biyya akka keenyaa keessatti ittisa. Dhibeen hedduun isaa ittifamaadha. Akkuma jettee busaanis ittifamaadha. Dhibeen hepatitis ittifamaadha. HIV'n ittifamaadha. TB's dabalee ittifamaadha. Ittisa irratti qaamni hojjetu qaama tokko lama qofa yoo ta'e hin milkaa'u. Biiroon fayyaa yookiin ministeerri fayyaa kaadiree fayyaa ofii bobbaasee barsiisuun akkuma jirutti ta'e walumaa galatti dammaqiinsi hubannoon hawaasaa basic health informationii qabaachuu dabalutu jira qaba. Sana ammoo ka dabaluun biiroon fayyaa yookiin ammoo ministeerri fayyaa waan godhu qofaan galmaan gahuu hin dandeenyu. Walumaa galatti literacy yookiin sadarkaa hubannoo sadarkaa barnootaa dammaqina hawaasaa dabalee namni matayyatti yookiin dhuunfatti wanti inni godhus itti dabalamee akka haadhaatti ati wanti itti gootu an akka abbaatti wanti inni godhu itti dabalamee walumaa gala kollektiivlee ammoo kutaan hawaasaa akka biyyaatti miidiyaan abbaan qabeenyaa kanaan yoo ta'e malee seektara tokkoon hojjetamee waan galma ga'u miti. Inni biraa ammoo dhibeewwan ittifamuu danda'an irratti hubannaan gahaan jiraate malaawwan ittisa fakkeenya busaa kaastee jirta. Naannoo ofiitii bishaan madda isaa gossuun, booyii bishaanii sirreessuun, agoobara fayyadamuun, wantoota biraa dibata illee dibatanii xiqqeessuun kunniin sadarkaa hawaasni hundi itti dammaqee godhutti yoo hin taane yeroo tokko tokko meeshaalee fiddee meeshaa san sirnaan yoo fayyadamne faayidaan qabu jechuudha. Kanaafuu ittisni walumaa galatti baay'ee rakasa ka ta'e gatiin isaa garuu bu'aan isaa ka yaalaa ka caalu garuu ittisni waan qaama tokko qofaan hojjetamu kan taane humna waloo waan barbaadu waan ta'eef amalli isaa xiqqoo rakkisaadha bal'aadha hawaasa irratti hojjetama akka bakka tokko hospitaala qofa irratti waan hojjetu miti waan ogeessi tokko hojjetu miti sadarkaa hawaasaatiin mana hunda waan ga'uu fi waan hawaasnis stakeholderiin hunduu cimee yoo hojjete galmaan geennu malee waan akka seektaraa qofatti galmaan geennu waan hin taaneef xiqqoo wannoon isaa bal'aa waan ta'eef rakkisaa ta'e jedhee yaada. Kana kan hin kaasee fi naannoo baadiyyaa yeroo ofii kootiif deemu dhukkubsatanii illee mana yaalaa dhufuu fi guyyaa gabaa warra eeggatan jiru gaafa akkasii naqee qoricha bitadha gaafa akkasii naqee ilaala dhukkubsatanii iyyuu jechuudha amma kanatti waan hin barsiifamneef dadammaqiinsa waan hin qabneef achirraadha kun kan maddee gaaga'ama hedduu booddee uummata dadammaqsuurraa du'aatii booddee dadammaqsuurra kan jedhurraadha kan inni gaafadhe akka barnootaatti waajjirri fayyaa waan barsiisaa jiru qabaatarii hawaasa. Fakkeenya akka sadarkaa biirootti dameen tokko of danda'ee akka itti aanaa hogganaatiin hogganamu
dhibee ittisa dhibeetiif dagaagina fayyaa irratti ka daayireektara hedduu uf jalaa qabu fayyaa haadholii maatii dhukkuba daddarboon taane busaas dabalatee kana ka uf jalaa qabutu jira jechuudha. Akka godinatti illee caasaan sun akkasumaan jira jechuudha. Hospitaalota irratti illee hojiin fayyaa ka dhibame fayyisuun akkuma jiru ta'e kan dhibamin illee barsiisuun ni hojjetama. Fakkeenyaaf ganama namni kaardii baafatee sa'aatii doktorri seenu hanga eeggatutti literacy unit jennee hospitaalota irratti dimtsi maago'aan illee namni literacy unit irratti ramadame dhaabatee barsiisa hanga sa'aatii ga'utti jechuudha. San qofa osoo hin taane extensioniin fayyaa hanga gandaatti gadi bu'ee jiru kun yaadamni isaa hawaasni yoo dhibame qofa osoo hin taane akkaataa dhibee irraa of ittisus mana fincaanii dabalatee akkaataa mana fincaaniitti yookiin dhibeen sadarkaa jalqabaa hamaa osoo hin geenye akkaataa ittiin hawaasni dafee gara mana yaalaa dhufuu danda'u akkuma dura jette wanti guddaan horii caalaallee hubannoo dhabatu waan sila harka keenya jiru hubannoo uumuu dandeenyu ka horii guddaa sin gaafanneen illee namni du'a jechuudha. San irratti hojjechuu barbaachisaa. Kanaafuu akkaataa caasaa godinaa aanaa buufata fayyaa hospitaala dabalatee ittisa dhibee ka jennu kuni akka sadarkaa guddaatti waan dalagamu jechuu barbaadeeti. Garuu impaaktiin isaa salphatti impaaktiin ittisaa namni yoo dhukkubamee fayye qofa impaaktii isaa yeroo baay'ee kalaallu osoo hin dhibamne ka ittifamu kun ammoo gatitti deebifamee akkasitti waan hin beekamneef malee ni hojjetama. Sirriitti hojjetama. Baajenni guddaan itti dhangala'ee namni hedduun humni namaa hedduudhaan waan hojjetamu. Kan biraan biyya kana keessatti wantoota uummanni komatu keessaa tokko sirni fayyaa biyya kanaa qaalaa'aadha jedhu. Akkuma waliigalaatiyyuu namni tokko galii argaturraa parsantii 10 yoo ol ta'e baasiin fayyaaf baasu sirni fayyaa biyya sanaa qaaliidha jedhama jedhameetu tilmaamama. Biyya kana keessatti yeroo hedduu namoonni dhukkubsatanii booddee yaalaaf qarshii isaan baasanii baasii isaan baasanii gaaga'ama akka irraan ga'uu gara hiyyummaa garmaleetti akka isaan geessu maal hin dubbatu mee isa kana furmaanni maalidha jettu isin akka ogeessa fayyaattis akka nama biiroo fayyaa keessa hojjetuttis. Tajaajilli fayyaa akka mana mootummaatti yookiin hospitaala mootummaatti buufata fayyaatti biyya keenyatti baay'ee widdiidha ka jedhamu miti akka ilaalcha kiyyaatti. Dhaabbilee dhuunfaa irratti hanga tokko qaaliidha dhugaadha. Qabatama ammoo humna hawaasni keenya qabuun dhugaadha. Kaanuma nu rakasa jennu sanu hawaasni keenya tajaajila san bitachuu dadhabuu danda'a. Garuu karaan ittiin kana keessaa bahuu dandeenyu tokko inshuraansii fayyaa hawaasaa cimsuudhaan. Fakkeenyaaf community health insurance nu qabnu community based health insurance CBHI namni tokko akka maatiitti doolaara 9-10 faa kafala waggaatti. Kun maallaqa guddaa miti. Garuu humni hawaasa keenyaa xiqqaadha jechuu dandeenya. Anammoo karaa biraatti illee ilaala. Waan qabnu keessaa fayyaaf wanti nuti kenninu aadaan isaallee xiqqaa waan ta'eef jedhee amana. Community health insurance kun jabaachuu qaba. Community health insurance horiin kafalamullee ol ka'uu qaba. Yoo kun ta'e ka ati jettu ka out of the pocket yookiin namni tajaajila kiisha isaa keessaa baasee bitachuu suni karaan ittiin xiqqaachuu danda'u community based health insurance kana maallaqa isaas yoo ol kaafne hubannoo isaallee ol kaafne hawaasni hunduu yoo itti seene. Inni lammeessoo social insurance ka jennu kun yoo jabaate fakkeenya hojjetaa mootummaa akka kiyyaaf keetis communityin dabalata. Kanaaf jecha maallaqa yoo kute maallaqni kunis maallaquma kutuu qofa osoo hin taane sirnaawee akkaataan inni ittiin citu hangi citullee wayyaba ta'e maaliif biyya Ameerikaallee yoo dhattee inshuraansiin fayyaa guddaadha biyyuma kamittuu. Kanaafuu ilaalamarraallee ka'a rakkoon kun qabeenya qofa osoo hin taane ilaalamni fayyaadhaaf osoo hin dhibamne dura namni fayyaadhaaf uf eeggachuuf jecha maallaqa kaayatu sirraa'uu qaba.
maallaqa kaatu ammoo sirna maallaqa kaachuu inshuraansii keessa kaate yoon dhibamne hin dhibamne kan kafale sun nama biraatiif ta'a jechuudha. Akka hawaasaatti akka ati jette humna hawaasa keenyaa tiin tajaajila fayyaa wayyaa bitachuudhaaf inshuraansiin waal ta'uu qaba. Gatiin isaa wayyaa'uu qaba. Hirmaannaan isaa jabaachuu qaba. Akkasuma mootummaan illee sabsidii godhuu yookiin deeggaruu qaba. Yoo sun ta'e hospitaalotaaf illee horiin kafalamu guddaa ta'a. Hospitaalonnis humna argatanii tajaajila qulqulluu ta'ee fi tajaajila wayyaa ta'e hawaasaa deebisanii kennu jechuudha. Yeroo baay'ee namoonni nuti inshuraansii fayyaa qaban iyyuu mana mootummaatti kan yaalaman kan dhuunfaa itti deebina. Yeroo baay'ee laaboraatoorii falatti ajajamu wantoota tokko tokko qorichoonni achi keessaatii gatiin isaanii qaalii ta'e hin argamanii alaatii bitatu. Wantoonni sun deemanii uummata kana fayyaa wanti caalu yoo hin jirre iyyuu namni fayyee ka'e moo waan nyaatu hin qabaannes rakkina biraati waan ta'eef warreen kana furuu irratti maaltu hojjetamaa jira? Yeroo baay'ee inshuraansiin qabu garuu haga mana mootummaatti fayyadamaniin ala kan isaan alatti fayyadamamantu caala. Dabalataan immoo kan dhuunfaa waliin qabdee kan adeemsistu kan hin barbaadu. Baasii kan qorichaa laaboraatooriin alatti iyyuu sireemaa fi yoo mana mootummaatti birrii 300 akkas deelii kan kaffalamu. Han dhuunfaa yeroo ta'u 3,500 fa'aadha kan kaffalamu. Isa kana malli ittiin to'achuun danda'amu hin jiru. Maaliif namni yaala fooyya'aa barbaada deema malee garmalee baasuu barbaadeemteen dhuunfaas kan deemu. Isa kana tariitii haala itti to'atamuu danda'u jira laata? Lamanuma isaa waliin qabsiisite. Gaafii jabaa na gaafatte. Inni duraa dhiyeessii qorichaa. Namni keenya tokko ka inshuraansii haakima ni argata. Haakima erga argate booda qoricha garuun barreeffamaa fi qorichaa fi hundan argatu alatti ba'a. Jedhu. Kun hundirraa rakkoo isaa yoo laalle dhiyeessiin qorichaa akka biyyoolessaatti illee qabnu akka naannootti illee qabnu guutuudhaa miti. Kun sababa guddaa ta'e qaba. Sababni guddaan humna qoricha oomishuu uf danda'aa ta'e naannoottis ta'e biyyatti hin qabnu. Kanaafuu qorichi baay'een isaa gala alaa gala. Waan harka keenya jiru miti jechuudha. Kanaafuu supply chain bira dhaqaa jechuudha. Tilmaamanii bitanii gatii san danda'anii bitanii geejjibsiisanii ka dhufe ammoo namni ka fayyadamuu qabu fayyadamee wanti kunniin saayinsii biraa keessa deema. Garuu wantummaan guddaan qoricha oomishumtummaa qorichaa uf danda'e qabaachuu dhaburraa ka'a. Kanarratti wanti hojjetamaa hin jiru jechuu hin dandeenyu. Akka biyyoolessaatti illee ministeerri fayyaa EPSS akka Oromiyaattuu tattaaffiin ni jira. Rakkoof yookiin ammoo fedhii hawaasa keenyaatiin wal bira yoo qabne guddaa wal simuu dhabullee jechuudha. Rakkoon biraa ammoo akkaataan itti hubannu fakkeenyaaf namni tokko yoo haakima bira dhaqee seenee bahee qoricha gosa 5 barreeffamee yookiin 3 barreeffamee faa ta'u. 2 argatee tokko dhabama. 2 san bitatee tokkoofillee taatu alabaa. Kanaafuu qoricha dhabee jedha. Kana jechuun namni seenee prescriptionii harkaa qabu san qoricha hunda dhabee jechuu miti. Garuu qoricha tokko illee yoo dhabee dhugaadha. Silaa kennuuf qaba. Qoricha hedduu dhabuu caalaayyuu qorichoonni gatiin isaanii qaalii ta'anii kan argaman achi keessatti baay'inaan. Dhugaadha fakkeenya kana qoricha kaanseriitiin sii kaasuu danda'a. Qorichi kaanserii bittaan isaallee rakkoodha. Horiinis jiraatee dhiyeessiin isaa akkasiin jedhee qorichi kaanserii kun hundi alaa gala. Hammi dhibamaa fakkeenyaa siriinjii bituu fi qoricha kaanserii bituun waan garagaraati. Waan baay'inaan barbaadamu daldalaan baay'een seenee sii fiduu danda'a. Tirfiis waan itti argatuuf. Kan kaanserii kana achiillee gatiin inni bituun guddaadha. Yoo as fidellee namni waan san gatii saniin danda'u xiqqaadha. Walumaa galatti ammoo siriinjii nama fayyadamuuf nama qoricha kaanserii fayyadamu ilaalti baay'ee xiqqaadha akka kaanserii. Kanaafuu daldalaan fedhii itti qabaatee qorichaa gana ga'u tokkoffaa daldalaaf hin seensisu achirraa kaa tokko. Inni lammeessoon ammoo qorichi kaanserii hundee marraayyuu yoo ka'u mi'aadha.
Kana godhuudhaaf maal godheera ministeerri fayyaa nullee akka naannootitti hospitaalota tajaajila kaanserii qaban parsantii 50 baasii qoricha kaanserii akka shaffanamu godhame tattaaffiin godhamaa jira. Garuu kaanserii gosa baay'eetu jira. Kanaaf ammoo qorichoota garagaraatu jira. Keemooterappiin kan namni baay'een beeku isaa, targeeted therapy, immunotherapy kan jennu kunniin cararii dabalatee qorichoonni kunniin uumamuma isaaniittu xiqqoo rakkisaadha. Walumaa galatti sirriitti dagaaguu dhabuu sirna fayyaa kennaa humna hawaasaa humna mootummaallee guddaa qoruu waan danda'uuf malee dhugaadha. Qoricha kaanserii irratti hanqinni ni jira keessattuu qorichoota widdii ta'an. Achiillee qorichi kunniin gatii olaanaan waan dhufaniif jechuudha yoo hubannoo dhibsii deebisee jiraadha. Dhaabbilee dhuunfaa kanuma akkamii to'achuu ni danda'ama laata? Dhaabbileen dhuunfaa fakkeenya to'achuun numa danda'ama. Kanallee ilaalama isaa akkuma dhaabbileen dhuunfaa kunniin chaaritiif hin dhaabanne. Daldalaaf dhaabbatan. Dhaabbanni daldalaa profitable organizationidha. Profitable organization kana keessatti ammoo free marketing jira, liberal concept economy gurdatti illee yoo deemte namni gatii kanaan godhii saniin godhii jechuuf ni rakkata. Akkuma fakkeenya gatii midhaanii yookiin ammoo gatii iskiriptoo, gatii uffataa daangessuuf si rakkisu kun waan si rakkisu qaba. Garuu gatiin haala malee ol ba'e ilaalama mootummaa keessa seenee tajaajilaan waan waliin ginne regulate godhuun garuu ni danda'ama. Ni danda'ama. Suni hawaasni illee yaalli amma jirullee yaala expensive faatu jira. Hospitaalonni kunillee gatii guddaa expensive baasaniitti equipmentii san ogeessota sadarkaa sanii ka fidanii salphaa miti. Garuu daangaa akka hin baane tolchuun ni danda'ama. Akka yaadamaatti marii irra jirra sanillee ni beeknaa jechuu barbaadeetti nullee private dhandhee waan yaalamnuuf numa beekna. Garuu waan mootummaan alaa daangaa bahuu hin ta'u. Isaanis akka hin quucarsine sirnaallee akka hin baane jidduu lamaanitti baalaansii godhuun ni danda'ama. Kan daawwataa jirtan qophii keenya isin gaafannuutii keessummaan keenya guyyaa har'aa Dr. Horaa Seedisootii hamma dhumaatti nu waliin turaa daawwadhaa. Kan biraan yeroo baay'ee dhaabbattoonni hedduun hojjetaa isaaniidhaaf inshuraansiin kennu. Dhaabbattoonni irra caalaan teeleen warreen dhaabbattoota gurguddoo biyya kanaa warreen jedhamanidha. Hojjettoonni isaanii inshuraansii qabu. Dhukkubsatanii tarii akka tasaa biyya alaa deemanii yoo yaalamanii. Doktoroonni garuu doktara qofaa osoo hin taane ogeessonni fayyaa. Garuu inshuraansii akkasii akka hin qabnetu dubbatama. Yoo jalqaba dhugaadhaa isa jedhuun sin gaafachuu barbaada. Inshuraansii hin qabanii biyya alaa deemanii yaalamuudhaaf kan jedhuun sin gaafadha. Yoo dhugaa ta'ee ogeessi fayyaa lubbuusaa kennedha kan inni biyya isaa tajaajilu. Namoota biyya kana keessatti baakbooniidha jedhaman keessaati ogeessoti fayyaa warreen jalqaba irratti hiriiranidha. Oolmaa guddaa warra biyya kanaaf oolanidha. Gatiin isaaniillee warra kaffalameef miti. Kanaaf wanti kun akkasirra tuufuun maaltu hojjetamaa jira yoo dhugaa ta'e? Ogeessi fayyaa inshuraansii qabaataa hin turre kan jedhu suni ni jira. Garuu waan inshuraansii hin qabneef takka hospitaala ofii hojjetu keessatti hin yaalamne jechuu miti. Fakkeenyuma xiqqaa osii kaasee. Tarii biyya alaa deemanii yeroo yaalaman kan jedhu dhukkuboota gurguddoo dhukkubsatanii biyya alaatti yeroo riifarii ta'anii inshuraansii qabu ogeessonni fayyaa. Sadarkaa inshuraansii gargar baasnee ilaaluu qabna. Inshuraansii biyya keessaa yookiin hospitaalota biyya keessaa keessatti yeroo dhiyoon asitti inshuraansiin ogeessaa tokko parsantii 50 mootummaan akka subsidize godhu parsantii 50 ammoo social insurance hojjetaa mootummaa waan taaneef parsantii 50 ammoo social insurance akka seennu qajeelfamaan taa'ee hojiitti seenamee jira jechuudha. Sun dipaarcherii guddaadha. Duraan sirnummaan kun namni numa yaalamaa gariin ni yaalamaa gariin ni dhabaa hin sirnoomne. Amma garuu sirnaa'ee jira. Maaltu sirnaa'ee qajeelfamaan gadi bu'ee hojjetaan fayyaa akka yaalamu health worker insurance ka jedhu seeraan taa'ee jira jechuudha. Akka keenyatti akkasiin jedhee
percent social insurance dhaan gimmaasha cover goone gimmaasha ammoo mootummaan subsidize akka nu godhu hojjetamaa jira kunin waan guddaadha. Garuu duraanillee fakkeenyaa namni hospitaala ofii hojjetu keessatti yoo dhibame akkuma soshaalillee numa yaalama. Sirna fayyaa kennallee guutuun guututti gadi buusu akka. Amma beeku malee ijoolleen isaaniiyyuu ni qabu achi keessatti yeroo ta'u. Anama fakkeenyaa ati manaatti yeroo deettu hospitaala deessee yeroo lama keenya yaalamaa turre. Yaalamaa turre. Garuu biyya alaa yeroo deemanidha. Gara biyya alaa. Gara biyya alaa yoo deebite yaalli biyya alaa inumaa saniif inshuraansii seenuun beezikaalii ni jirallee ka jedhullee na rakkisa. Dhaabbilee akka telekoom, dhaabbilee akka eeyirlaayinsi waliin xiqqoo dhaabbileen tajaajila akka fayyaa kun wal simsiisuun nu dhiba. Maaliif nagadni jarri sun nagaduu fi nagadni sirni fayyaa hospitaalli nagadus garagara gabaabumatti. Kastamariin isaan bira dhufuuf kastamariin nu bira dhufullee baay'ee garagara. Osoo danda'ame akka korporeetitti gara sanitti deemnee galiin nu galchinullee guddaa ta'e hojjetaa kennaafillee mindaa guddaa kafallee akka korporeetitti inshuraansii illee goona. Ammaaf garuu fedhiin jiraatullee hanga biyya alaatitti yaalchisuu ka jedhu kun wantoonni dura siin jedhe sun community based health insurance yoo jabaate, social insurance yoo jabaate, life insurance private garagaraatiin walitti hidhatame yoo jabaate waan ta'u malee yaalli biyya alaa nama tokkoof yaalamu xiqqoo ulfaataadha biyyattii irratti illee repercussionii guddaa qabaasin jechuu barbaadeeti. Tole kan biraa biyya kana keessatti dhukkuboota daddarboo ta'anii uummata population biyya kana percentage 6-12 gidduu ta'a jedhamee kan tilmaamamu dhukkuba kanaan qabamaa jira kan jedhamu dhibee tiruuti. Dhibee tiruu keessumoo hepatitis B type B jedhama yoo dogoggoruu dhabaadhe sanaan dhukkuba kanaan namoota baay'eedha kan gaaga'amaa jiru garuu hubannoo hedduu hin qabu uummanni wanta jedhu hinaasaama yeroo baay'ee mee wanta kanarratti akkamidha hubannoo uummata jalqaba irratti maaliin daddarbaa dhukkubichi maalidha isa jedhutti miti. Atillee kaansarii tiruudhaan qabamtee akka turte qubanan qabaa sana gara booddeetti kaasna maaliin daddarbaa dhukkubi kunii. Dhugaadha dhukkubni kun dhukkuba hepatitis ka jennu kun lolama tiruu jechuu ni dandeenya or liver inflammation jenna afaan meedikaalaatti. Lolamni tiruu waan garagaraa irraa dhufuu danda'a. Kana keessaa viral hepatitis isa tokko. Viral hepatitis keessaa hepatitis B isa tokko jechuudha. Hepatitis A jira, B jira, C jira, D jira, E jira. Hepatitis B garuu caalmatti facaatiin isaa baay'ee guddaadha. Hepatitisiiwwan kanneen keessaa. Wanti adda godhu isa tokko. Lammeessoo hepatitis B fi C karaan isaan ittiin darban wal fakkaata. Haadha ilmootti vertical transmission ka jennu wal qunnamtii saalaatiin meeshaawwan qara qabaniin dhiigaan ni darbama. Garuu dhiigaa yoo jennu kana xiqqoo blood donation irratti of eeggannoo barbaada. Blood donation zamana amma nu keessa jirru keessa godhamu kanaan waliin qabatu. Maaliif durumaa hepatitis B fi C, HIV, syphilis kun qoratameeti kan nama biraati dhiigni nama tokko kennamu waan ta'eef ammatti sun rakkoo miti. Dur garuu zamana kennaan dhiigaa screeningii kana keessa dabarretti hepatitis C mala dhiiga darbuu kanaan nama baay'ee fixeera hireen kaanserii inni qabsiisu illee guddaadha. Zamana kana garuu hepatitis C qorannoon dhiigaas dhiiga yoo kennamu godhamu irraa kaka'ee lammeessoo qorichi isaallee waan argameef ni fayya jechuudha. Hepatitis B garuu qorannoo dhiigaa hin godhamaa sadarkaa dhiiga olii kennuutiin waan darbu miti garuu meeshaa qara qabuun qunnamtii saalaatiin akkasuma dagmoo maatirraa haadharraa gara ilmootti darbuu danda'a. Karaan meeniin qunnamtii saalaatiif haadharraa gara ilmootitti ka darbu kan. Dubartoota ulfaa irratti baay'inaan hin argamaa jedhama. Sun maalirraa ka'eetu tarii? Dubartii ulfaa irratti baay'inaan hin argamaa jechuu osoo hin taane hawaasa keessa bal'inaan jira. Dubartiin ulfaa kunis hawaasa keessa jiru. Garuu rakkoon isaa
Tarii isaantu qoratama kanaaf irratti Isaantu qoratama. Maaliif ANC ka jennu qorannoo haawwatiin dahadura taasisan keessatti wantoota qoratamu keessaa hepataayitisiin isa tokko akkuma HIV'n qoratamu akkuma sukkaarri qoratamu. Kanaaf san qofa osoo hin taane garuu haawwatiin kana qaban adda baasanii yaaluun ammoo osoo hin dahin dura haadharraa ilmootti hiree darbuu san baay'ee xiqqeessa. Baay'ee xiqqeessa. Lammeessoo haati qabdu sunis erga deesse booda daa'imaaf kittibaatii sa'a 24 keessa kennamu ka immunoglobuliin jennu jira, barzidoos vaaksiin ka jennu jira. Lamaan kana fudhattee achi booda ammoo talaalli idilaawaa ta'e peentaa vaalentii jedhamu keessatti torbaan 6-14 irratti yeroo 3 kennamu keessatti daa'ima dhalate dhibee kanarraa bilisa godhu. Kanaaf naannoo haawwatiitti oduu guddaa ta'ee siin jechuu barbaadeeti. Egaa atillee dhibee turuu kanaan qabamtee turtee gara kaansariitis kan kee kan ture kaanser sarvaayivariidhaati. Jalqabamee akkamittiin bartee akka qabamtee yeroo kam yaalamtee miirri isaa maal fakkaata ture? Kaansarii yeroo jedhamu akkasumaan iyyuu xiqqoo nama sodaachisa jaatee fi ogeessa fayyaa yeroo taatu immoo diiteelii beektaa waan hundumaa al tokko beekuu dhiisuunis nama fayyada. Ogummaa fayyaallee beekuutu nama fayyada garuu wanta tokko diiteelii beektaa taanaan taanii maal takka dhufullee beektaati akka peeshantii biraa yeroo taatu hamma beekuu qabdu qofa sitti himama steeppii irra jirtu qofa sitti himama akkasitiin deemta akkas ta'uu dandeessa fuulduratti jedhamee aga kana nama sodaachisanii ati garuu nama beektudha maal takka dhufuu danda'u beektaa akkam ture miirri isaa. Kuni hepatitis B yeroo baay'ee mallattoo hin qabu. Wanti hamaa ta'ee wanti amma barsiisuuf as jirru facaatiin isaa bal'aadha. Naannoo uummata biyya keenyaa keessaa naannoo harka 10 ta'a jedhamee yaadama. Kana jechuun miliyoona 10tti nama siqutu qaba jedhamee yaadama. Qorannoon bal'aan geggeeffamuu barbaachisummaan isaa akkuma jiru ta'e mallattoo dhabuun isaa fakkeenyaaf wanti tokko bowwoo qabaattee yoo garaan si baasee yoo ho'a qabaattee yeroo hin kennitu daftee yaalamta. Kun mallattoo akkasii hin qabu. Rakkoon isaa yoo bifa kaansarii tiruutiin yookiin ammoo hojii tiruun hojii hojjechuu qabu dhaabuu irra gahe. Afaan meedikaalaatti end stage liver disease yookiin ammoo hepatocellular carcinoma jennaan. Anammaa homaa mallattoon qabu dargaggeessa cimaa qaamaanis miiraanis hamilee guddaa qabu yeroo tokko yaa bifa kaansariitiin waan dhufeefi naarkaa bahi jechuu fayyaan kiyya guutumatti. Yeroo kaansarii ogeessa taatee waan akkasii dhibamtu ammoo cinqiin isaa xiqqoo waan baay'atu na fakkaata. Maaliifi namni kaansarii dhibame maal ta'a ka jedhu ni beektaa atis gorsaa ooltaa achi booda ammoo tiruun hojii dhaabaa yoo deemu ammoo mallattoon dhiiguu hin dhufaa hirriba dhabuun hin dhufaa garaan ta'uun bishaan qaama keessatti kun hundi hojiin kalees kunniin yoo argamu bakka du'uuf ta'a jettee nama biraa irra hubannoo guddaa qabda sun xiqqoo dhiphinnaa ni dabala. Haakimii taate dhibamaa ta'uun sanuu dhibamaa gosa bifa akkasii ta'uun xiqqoo ulfaataadha muuxannoo jedhu qaba. Hepatitis B'n dhibee balaafamaadha. Maaliifi osoo dura mallattoo qabaate namni dafee yaalamee waan tokko yeroo baay'ee mallattoo hin qabu jenneerra mallattoo dhabuu kanatu balaafamaa isa godha. Yoo waan lamaan kanaan dhufe ammoo hireen fayyuu baay'ee dhiphaadha. Akka lachuunuu yoo dhufe ultimate yookiin ammoo yaalli sirrii isaa tiruu bakka buusuudha. Tiruu bakka buusuun ammoo waa lamaaf ulfaataadha. Tokkoffaa ammatti biyya keenya keessa hin jiru. Fuula dura jiraatuu danda'a abdii jedhu qabaa yeroo dhiyootti. Lammeessoo ammoo qaama namaatti muramee sii kennama. Tajaajilli hin jiru biyya alaa deemtaa qaama namaatti muramee sii kennama. Horii guddaa gaafata. Kanaaf wanti lamaan kana bira osoo hin geenne karaa salphaa ta'een namni of laalee qorannoon isaa xiqqaadha baay'ee rakasa
yoo negatiivii ta'e yoo hin qabaanne akka duran hin qabamne kittibaatii fudhachuu. Yoo poozitiiviis ta'e waan lamaan ammas hin jedhe ka tiruun hojii dhaabuudhaaf kaanserii bira osoo hin geenne maal godhuu qaba? Dawaa fudhatee tiruu fi tursiisuu dandamuu danda'uu qaba jechuudha. Inni bira hawaasa irratti ammoo daa'imni dhalatu kamuu kittibaata fudhachuu qaba. Barzidoos vaaksiin amma naashinaali kun laawunchi ta'ee awaajame dhaabbilee fayyaa keessaa waan kennamuuf barzidooziin barbaachisaadha. Haadhuma kamiyyirraayyuu haa dhalatu. Haadha negatiivis haa taatu, haadha poozitiivis haa taatu, daa'imni dhalate kamuu akkuma kittibaatii kaawwan fudhatu barzidoos vaaksiinii hepataayitisii kana ni fudhataa jechuudha. Kana fudhachuun baay'ee barbaachisaadha. Inni biraa haawwoliin hundi daha dura qorannoo kana godhanii uf beekuu yoo qoran poozitiif ta'an ammoo qoricha naannoo torbee 28 irraa kaasanii fudhatanii gizee dahumsa gahan hammi vaayirasii dhiiga keessa jiru sun akka gadi bu'aa ta'ee daa'imatti hireen darbuu xiqqaa ta'u godhuu barbaachisa jechuudha. Mala kanniiniin osoo balaa lamaan bira hin geenne hawaasa irraa ittisuu waan danda'amutu hawaasa baay'ee dargaggeessa baay'ee keessattuu umrii dargaggummaa umrii itti biyyallee hawaasas fayyadanitti namni baay'een dhumaa jiraa jechuudha. Warra erga kaanseriin qabame booda erga liveriin isaa tiruun isaa hojii dhaabe booda wanti gootuuf baay'ee hin jiru namoota meeqa keessaa muraasa akka keenya hiree argatee kanaaf jechuudha amma ciniinnannee waan kana irratti hojjechuu akka barbaachise. Egaa ati yeroo yaalamaa turteetti kan tiruu isaa doonisiif godhe obboleessa keedha. Mudannoo addaa akkati qabdu tokko dhageen ture. Yeroo sanatti maqaan abbaa kan kee fi kan obboleessa keetii wal fakkaachuu dhabuurraa wanti si mudate akka jiru dhageen ture mee waan sana nu qooti. Akkuma dura sii kaasisan maqaan kiyya Anooraa Seedisooti, obboleewwan kiyya Qaxennooti, obboleessi xiqqaan kiyyas akkasuma. So maaltu ture biyya alaatitti donor dependent jedhanii namni si yaalchisullee faamilii memberii kee ta'uu qaba. Sanirratti maqaan keenya waan waliin arganneef xiqqoo itti rakkadhe garuu mana murtii isaanii difeendi goonee asiillee ragaan aadaan guddifachaa akka jiru aadaa guddifachaatiin maqaan akka jijjiirame malee obboleewwan akka taane kana amansiifne boodarra naa milkaa'e jechuudha. Waa'ee talaallii dubbataa turte talaallii irratti wanti baay'een prevent ta'uu danda'a dursinee ittisuun ni danda'ama. Sooshaal miidiyaan bara keenya keessaa akka meeshaa waraanaatti wanti sooshaal miidiyaa irratti dhufee haasa'amu hedduunsaa uummata baay'ee bira ga'aa namoota hedduutu sana akka tirendiitti fudhataa wanta akka salphaatti ilaalamuutti wanti sooshaal miidiyaa irratti ka'u yeroo darbee tarii argiteen ta'een beeku tiktookii irratti ijoollee kun talaalchisees hin beeku kan jedhu ati tokko barreessite. Achi jalatti koomentooti hedduun ani hordofii ulfaallee godhu ani ijoollee kolleen talaalchisu homaa faayidaan qabu walharkaa fuudhanii namoonni barreessan sun namoota magaalaa jiraatan jedhaman namoota beeku jedhamanidha. Xiqqoo ishee hubannoo kennuun uummata keenya biratti hedduu ammayyuu akka hafuudha. Kan mul'isu kuni maaliif namoonni achirraa dubbisanii hin fayyadu jechuudha jedhanii dhiisanii simuun nama jiraatu gara fuulduraatti jaatee fi meeshaa kana hawaasaafis ogeessota fayyaafis walumatti maal ittiin jennu maal dhaamtaaf? Dhugaadha zamana sooshaal miidiyaa kana of eeggannoon guddaan barbaachisa jedhee yaadu waan sirrii fi waan sirrii hin taane adda fooyanii fudhachuu. Waan kana kaasa'u nama ogeessa hin taane nama yookiin qorataaf qo'ataa waan kanaa hin taane tu irra caalaa haasawa. Sun nu bira illee hanqinni jira jedhee yaadaan ogeeyyii fayyaa numa bira. Maaliif humna sooshaal miidiyaa ka sobaa ka saayinsaa waan taane san dura dhaabbannee barsiisuu aadaan keessa dhufnee barsiisummaa konveenshiinaal ta'e yaaluma konveenshiinaal ta'e kennuudha malee misinformeeshin kana kaawuntaraakti yookiin ittisuu irratti hin hojjannee garuu amma hojjechuu qabna jennee tokko anuu kaas jiruuf waan sirrii namni beeku namni balaan sun irra gahe himuun barbaachisaadha waan jedhu. Inni lammeessoo anti-vaaksiin kuni biyya keenya qofa osoo hin taane biyya alaallee ni jira. Fakkeenya yeroo koronaa illee wal qabate.
vaaksiinii garaagaraa irratti wanti fakkeenya pirezidaantiin Ameerikaa fa'aa haasawaa ture. Garuu akka biyya keenyaatti qorannoo guddaa mataa keenyaa hin qabnu qorannoowwan argamaniin garuu qorannoo rigorous ta'e keessa dabreeti finding researchii ka dhufu kanaafuu sanni amanna. Waan researchiin jedhu lafuma kaameen jedhamne ni amanna. Sanirratti ammoo hawaasa keenya barsiisuun barbaachisaadha. Ani nisiin barbaadu an vaaksiniin barbaadu jechuun rakkoo hubannooti. Rakkoo hubannoo kana jijjiiruun nurraahis eegama. Isinii warra miidiyaa irraallee eegama. Abbootii gadaa irraa eegama. Dhawaataan hawaasa dhaabbilee keenya ka garagaraa ka fayyaatiif ka fayyaan ta'inillee. Ka hawwata irratti hojjetan, ka ijoollee irratti hojjetan. Kanaan uf duuba deebisuu danda'uu qabna. Sun nuuf karaadhaa miti yaada jedhu qabaan. Nuuf karaan ragarratti waan hundaa'e waan saayinsawaa ta'e irraa hawaasni keenya akka fayyadamu godhuudha malee waan namni ogummaa fi beekumsas muuxannoos ittiin qabne haasa'u irra fudhachuun balaa guddaa qabaataa. Waan akkasiitiin ammoo saaxilamanii abbaa ofii dhabuun, haadha ofii dhabuun, ilmoo ofii dhabuun ammoo booda gaabbiidhaan waan irra dhaqqabamuu miti. Kanaafuu hawaasni keenya misinformeeshinii yookiin oduu akkasii irraa daangeffamee odeessa tokko nama sirrii bakka sirrii irraa fudhachuun waan ragaa fi saayinsawaa ta'e jala deemutu nu gargaara akka hawaasaatti jedhee amanaan. Kan daawwataa jirtan qophii keenya isin gaafannu torbanitti al tokko karaa miidiyaa Soofmariin isiniif darbudha. Qophiilee keenya irratti yaadaaf qeeqa qabdan nuun ga'uun dagatinaa. Qophiilee keenya warreen kaanis daawwadhaa nu waliin tura. Tole Dooktar, dhaabbata Horaa Heelz Konsaltansii jedhu akka dhaabdanii turtan dhageenye ture. Mee dhaabbata kana waanuma tiruutiin wal qabateedha moo wanta biraa wanta hojjetu qaba? Dhugaadhaa. Ani ogeessa olaanaa dhukkuba keessoo ture. Amma garuu piraaktis godhutti hin jiru sababa dhukkubbii tureetii fi qorichallee waan fudhuuf. San booda garuu akkasiin jedhee eeguma lubbuun jiraadhee hubannoo hawaasaa waan ammaatti dura kaafte kanarratti of kennee hojjechuu qaba. Yaada jedhu qabaataa ture osuma gara biiroon dhufin dura jechuudha. Keessattuu dhukkubbii tiruutii wal qabate of kennee hojjechuu qaba jedhee yaada san qaba ture. Kanaafuu san hojjechuuf ammoo biiroo qabaachuu qabdaa. Biiroo qabaachuuf ammoo hayyama daldalaa qabaachuu qabdaa. Dura faawundeeshinii yaadaa ture garuu yeroodhaaf Horaa Heelz Konsaltansii ka jedhu dhaabbata gorsa fayyaa hubannoo fayyaa uumuu dhaabe jechuudha. Sun garuu akka jettee hepatitis qofa irratti hin hojjetu majorly yookiin ijootti hepatitis dhibee tiruu irratti hin hojjeta. Faawundeeshinii illee booda karaa sanitti waan yaaduu fi inni lammeessoon riisarchii irratti hojjeta. Inni sadeessoon ammoo digital literacy waan jedhu Healthwise Itoophiyaa jedhee piroogiraamii tokko Horaa Heelz Konsaltansii jalatti namni hubannoo sirrii hawaasa keessa hin jirre maal akka ta'e fuudhanii hubannoo sana ammoo ragaa saayinsawaatiif beekumsaan faalleessuu irratti ka hojjetu sagantaa Healthwise Konsaltansii ka jedhuuf jalaa qaba jechuudha. Inni afreessoon ammoo ivintiiwwan fayyaa garagaraa qindeessuu hojjechuu yaadama fuula dura qabu jechuudha. Kanaafuu Horaa Heelz Konsaltansiin mainly hawaasa dammaqsuu, dhiberraa eeguu yoo jennu waan mootummaan hojjetu waan akka dhuunfaatitti hojjettu beekumsaa firee arganneen ammoo amplify godhuu kana jecha isaa maal akka jennuun hin beeku garuu guddisuu, jabeessuu, warraaqsa godhuu sirritti kana godhuudha yaadamni irraa ka'e. Egaa sanbata fuuldura keenya jiru moo biiroo fayyaa Oromiyaa waliin ta'uudhaan kaampeenii tokko akka qopheessitanii jirtan quba qabnaa. Mee waa'ee kaampeenii sanas? Akkuma siin jedhee dhibee tiruutiin wal qabatee keessattuu hepatitis B'n facaatiin isaa guddaadha. Facaatiin isaa magaalaawwan garagaraa keessatti waliin fakkaatu. Yeroo jalqabaatiif akka Oromiyaatti sadarkaa hawaasaatti gadi baanee magaala baatuu irratti
Anis akka nama waan kanaan hubametti akka nama hooggansa Daayirektara Tajaajila Fayyaattis sagantaa kana warra hoogganan waliin qindoomee energy synergism muuxannoo kiyyarraa hubaatiin irra ga'eerraa waan kana jabeessuu qabaa jedhee waan yaaduu fi sagantaa hepatitis B World Hepatitis B Day jedhamutu jira waggaadhaan san sababeeffachuudhaan akka naannootti magaalaa Baatutti biiroon fayyaa sagantaa kana qopheessa jechuudha. Hora Health Consultancy wanti inni godhu akkuma dura siin jedhe san magaalaa seektaraa hawaasaa hubannoo kanarratti waan hojjedhuuf amplify godhee waliin gahuudha. Mi'eessituudha. Mi'eessituudha. Biiroon fayyaa abbaa sagantaati. Anis biiroo fayyaati. San keessatti fakkeenya dhiyeessiin qorichaa dhiyeessiin kiitii ittiin qorannoo godhamu hunda karaa ministeera fayyaa karaa mootummaa naannoo biiroo fayyaa mootummaa naannoo Oromiyaatiin ka deeggaramu anin hawaasa kakaasuu Hora Health Consultancy'n hubannoo hawaasaa cimsuu dhaabbataadhaan ammoo kana qofa irratti akka dhaabanne magaalaawwan Oromiyaa magaalaawwan biyyattii garaagaraa keessatti akka nama waan kanaan miidhamee waaqnillee hiree kennee fi hafee tokkotti namoota biraatiif dhaqqabu sagantaawwan ministeeraatiif biiroon fayyaa hojjetu utubuu jabeessuu qindeessuudha. Baatuu maaliif filattan? Baatuu waa lamaaf filan. Baatuu facaatiin dhukkubbii kanallee xiqqoo daataawwan xiqqoo baankii dhiigaa fa'aa irraa arganne xiqqoo ol ka'aadha. Ammaaf lakkoofsa isaa kana jedhee dubbachuu kan barbaanne garuu magaalaawwan jiran keessa ragaan baankii dhiigaa irraa dhufu xiqqoo ol ka'aadha. Anis ogummaarras gaafa jiru hiriyoonni ijoolleen zamana umrii kiyyaa baay'een isaanii hordoffii kana qaban gariin kan milkaa'u iyyuu dhabanii du'an gariin ammoo kan ammallee waliin jiran bor maaltu akka ta'u hin beekne muuxannoo itti qaba jechuudha. Facaatiin guddaan jiraachuu isaa. Lammata ammoo anillee ammoo achittuu dhaladhe kanaan miidhame hawaasni sun ammoo hawaasa kadhaanis horiinis na cinaa dhaabbatee na deeggare waan ta'eef achirraa ka'uun loojikaal yookiin ammoo laafaadha jedhee waan yaanneef akka biiroo fayyaatitti sababaawwan facaatiitii fi ragaawwan baankii dhiigaatii fudhannu kanaan anis dabalataan muuxannoo achirraa waan qabuuf baatuu filanne jechuudha. Sagantaawwan summee maal fa'aa of keessatti qabatu guyyaa sana? Sagantaan suni guyyaa boruu irraa eegalee yookiin guyyaa 5 qorannoo fayyaa qorannoo hepatitis B virus kana bilisaan dukkaana 6 seensota magaalaa karra magaalaatii fi walakkaa magaalaatitti dhaabneet ogeeyyiin already filatamanii taa'anii jiru. Dhiyeessiin galee jira. Ka qorichaa hospitaala irratti nama positive ta'e link akka ta'amu already qorichis bilisaan akka kennamu biiroon fayyaa Oromiyaa kana tolchee jira jechuudha hospitaala Baatuu waliin. Kanaafuu qorannoon guyyaa 5 hanga guyyaa sanbata xiqqaa galgala bilisaan namni kamuu ka guyyaa gabaa dhufu. Fakkeenyaa borurraa wanti eegalee boru tokko guyyaa gabaa duraati Baatutti guyyaan gabaa lammeessoo ammoo sanbata xiqqaadha. Kanaafuu gabaa lama argannaa jechuudha torbaan tokko keessatti. Guyyaa sanbata guddaa ammoo sagantaa hubannoo uumuu guddaa akka naannootti hooggantoonnis keessumoonni kabajaa itti argamanitti sagantaa fiigichaa maas ispoort qopheessina jechuudha akka kiiloomeetira 5 saniin goolabnaa jechuudha. Wanti guddaan garuu hawaasni keenya bahee hubannoo argatee bilisaan kaffaltii tokko malee akka istaatasii isaa beeku. Ani hepatitis B hin qabamoo hin qabu. Gimmitiin akka hin taane. Yoo qabaate ammoo sadarkaa hamaa lamaan sana osoo hin dhaqqabin hospitaalatti akka goru. Hospitaala Adaamaa deemuu danda'a, Baatuu deemuu danda'a sun rakkoo miti. Garuu qorichi hin jira. Qorichallee bilisaan argata. Lammeessoo ammoo qorannoo sanuu yeroo takka waa kafalta namni yoo jedhu hanga hubannoo argatutti hawaasni waan nama rakkisuuf qorannoos bilisaan qorama. Qorichallee bilisaan argataa jechuudha yeroo kana. San irratti ammoo jabaannee dhaabbilee garaagaraa waliinillee haasawaa jirra. Hospitaalonni keenyallee akka hojjetaa ofii talaalchisuu danda'an
irraan aannee maalitti seenna jechuudha. Yoo rabbi nu gargaare talaallii namni akka argatu. Ammas yoo negatiif ta'e namni mana dhuunfaas dhaqee akka talaallii waan kanaa fudhatu gatii fedhe kafalee jajjabeessina jechuudha. Tarii dhaabbataadhaan wantoonni akkasii akka tuffaniif magaalota birattis muuxannoon kun akka daddarbuu fi akka mootummaattis mootummaan waan hojjetaa jiru qaba. Tarii isinoo akka karoora keessan maali? Mootummaan akka biirootti nullee sagantaa qabna. Qaama biiroo waan ta'eef jechuu barbaadeeti. Dhibeewwan hundarrattuu hubannoo uumuu, dhiibbaa dhiigaa haa ta'u, sukkaaraa haa ta'u kanneen irratti hojjenna. Akka Horaa Health Consultancytti garuu dhibee tiruutii fi hepataayitisii wal qabate magaalaawwan Oromiyaa hunda gola hunda yookiin sanurraa darbee akka biyyoolessaatti kaampeenii akkanaa magaalota hundaan ni gahaa waan ministeerri hojjetu waan waajjirri fayyaa godinaas haa ta'u magaalaa hojjetu ogummaanis qindeessuun illee kan itti fufutaa jechuudha. Waan baatu irra dhaabatu miti. Baatuun jalqaba ta'a garuu golee Oromiyaa hunda hubannoon kun ga'ee hawaasni keenya maallaqa ofiis kafalee kittibaatii akka fudhatu. Ka maallaqa isaa kafaluun barbaachifne kittibaatii ijoollee kennamu, ka haadhaa kennamu buufata fayyaatitti hospitaala sadarkaa jalqabaa golee Oromiyaa jiru hunda keessatti argatuu qabaa, kana beekee dhaquu qabaa, yoon kennineefis gaafachuu qabaa. Hubannoo akkasii qabaachuu akka qabu irratti ni hojjedha. Dhaabbataadhaan irra deddeebi'ee cimsee jedhe. Milkaa isin jenna nuti immoo dhumarratti miidhamsa yoo qabaate. Dhumarratti uummata magaalaa Baatuu fi naannawa san jirtan aanaa Adaamii Tulluu Jiddoo Kombolchaa dabalatee guyyaawwan 5 as deeman kana keessatti sagantaa qorannoo vaayirasii baa kan tiruu miidhu bilisaan magaalota keessatti dunkaaniiwwan hospitaala keessattis ka kennamu ta'uu beektanii dhaqxanii akka of ilaaltan. Warri vaayirasiin kun qaama keessan keessa jiru ammoo ogeeyyiin gara isin qajeelchanitti qajeeltanii yoo dawaa fudhachuun barbaachisaa ta'e dawaallee bilisaan hospitaala irraa ka argattan ta'uu. Warri ammoo hiree vaayirasiin kun dhiiga keessan keessa hin jirre ammoo jabaattanii akka of eegdan, talaallii akka fudhattan, maatii keessanis akka eegdan, dhaloota akka tiksitan jedhu waamicha dabarsuu barbaada. Ayyee Dooktar waamicha keenya kabajee istiidiyoo keenyatti waan argamteef guddaas galateeffannaa. Galatoomiyatis. Qophiin keenya isin gaafannoo torban kanaa asumarratti raawwatee jira. Torban ajandaa biraa keessummaa biraatiin wal argina. Hangasitti nagaan tura.